Leetiin keenya takka akkasitti dhaamsa kiyya kana ijoollee biyyoota arabaa keessa jiran biraan gahimuuna ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiran qoqqobii jedhanii ijoollee haaraa dhufan kan haaraa hin dhufin illee warroota addaan hin baafatin illee miidhaa jiranii ijoolleen obboleen keenya miidhamaa jiru ana odoon taane obboleen keenya miidhamaa jiru jette obboleettiin keenya kuni dhaamsa kana dabarfatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa jira obboleettiin keessan rabbiin haa galatu isinin jechuu barbaada akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu isinin jecha asuma viidiyoo kiyya kana please hamma dandeettanitti like share na godha namoonni mudannoo qabdan namoonni meeshaalee garagaraa xalabachuu barbaada lakkoofsi kiyya asirra jira namoonni mudannoo qabdan biyya keessas ta'ee biyya ambaattis namoonni qabdan yoo jiraate koomentii na barreessa yookiin keessan na dubbisa isinin jechuu barbaada. Obboleettiin keenya kun dhaamsa baay'ee bareedaa faayidaa isinii qabu dhugumatti jechuudha. Wanti kuni hadda odomtaani qoqqobiin kun durallee ni jira. Obboleettiin keenya kun ijoolleen hedduu sababa qoqqobiitiin miidhamaa jiranii qoqqobiin isaan biyyaan baatiti seenan kamaali achi mallaqa walitti sassaabbatanii ijoollee keenya dhoggachaa jiranii ijoollee hedduurra miidhaan gahaa jira jette dhagaa warroonni qoqqobii jettanii ijoollee waan beeyne kareef dhufanillee walitti maydan ani ijoolleen asin durallee waan kana natti dubbattee jirti wallahi waan kana natti dubbattee jirti ijoolleen qoqqobiidha ittee walitti nu qabaa jiran akkam goona ittee na warra nama riisisetu jira ani wanni akkanaa kun gonkumaa biyya arabaa keessatti obboleen kee hin ta'u qaba biyya arabaa keessatti qoqqobiin gonkumaa hin ta'u hin barbaachisulle ati fakkeenya ji'aan akkana godhadha jettee yaadda malee kasaaraa keessa seenta. Namoonni sun mallaqa walitti qabatanii achiin dhabaman dhabamu mataan jechuudha. Achumaan achi buutee isaa dhabda lakkoofsi si harkaa jijjiiratan. Kanaaf wanni dhaamsan isinii dhaamu. Mi'a amma fakkeenyaaf ati mallaqa qoqqobii jettee walitti buufta. Ji'atti aanu nama tokko kennita. Ji'an hin zoora mitiire ji'an taa torbaanin taan akka ta'in beeku garuu jumaan natti fakkaata faayidaan inni sii qabu maali ati ji'a shayyoo taate 5,000 argatta yoo afaan irraa qabaatte immoo 3,000 kumaaf wayoo qabaatte salphaamatti birrii biyya keetii kash gootee argatta qoqqobiin maasii godha hin mootuu namni isin saamaa jira isin nyaataa jira jechuudha isin nyaataa bara yookiin namni sun immoo achiin bakka maal jechuu danda'a isin maaliif waliin gorsanne isin maaliif nama jala deemtu isin maaliif mataa keessan hin gorfanne qoqqobiin ati argattu kamaali walitti qabdanii qoqqobii gorra ka jettan maali hatta ijoollee ofii kiyyaa beeku intalli takka reefu waggaa tokko xumurte deemte jechuudha ijoollee qoqqobii guursisaa jirti hin ta'u qoqqobii guursisuun hin ta'u ofii xalabaa jiraatti ofii qoqqobii guursisti odoo malee isin sanu baadiyaa way jirti na fakkaata hin ta'u ijoolleen Dubaay keessa jirtan ijoolleen Saudi keessa jirtan Kuwait Bahrain bakkuma garagaraatti irraa jechuudha abadan hin dalagina qoqqobiin kennatina hin kalaayina qoqqobiin duniyaa ta'e keessa illee barakaata akkasiin qabdu wanni si kasaarsitu malee yookiin achi kaatu namaa wal dhabdaa achi kaatu hiriyaateeti wal dhabdaa kuni faayidaa akkasiin qabu. Liqaa yookaan ji'a kanaan si kafala ji'a kanaatti kafalifaatu jira beekaka namni amma amantaan qabu namni amma ofuuyyuu amanuu dadhabe namni gisee amma akkamitti qoqqobiyaati ji'aan birrii keeka ji'aan argatte baraati ji'aan qarshii Itoophiyaa qarshii 10,000 yoo argatte 20,000 argatte 30,000 argatte bakka sigaa maaliif riskii ta'eeti jechuudha nuti garuu itti sabbaru obsuu hin dandeenyu hin haafuuf waan haafuufnuufi malee qoqqobiin barbaachisu laazimaa miti qoqqobiyaati seenu. Ati naggaadee wayiiti miti bara ati mana nama hojjettee jiraatta ati biyya kee keessa jira kaman biyya keessa jiruun ulfaata ati biyya kee keessa gabbaattee hin galtu dhufee mushawarri sirraa fuudha taaskiin kafaltaa fi achi hin ergitaa achi asin deebisaa gaafa jallee ati taaksima kafaltaa bakka waa faayidaa jechuun waa faayidaa maa inni nama taaksisaniif faayidaa ni goota malee ofii faayidaa takkan godhatu taa'ee yookiin immoo namni ni saamama nama hedduu walitti bu'a. Nama hedduu deebi'ee mootu achi keessatti cinqamuu danda'a. Gaasammaa akkas godhe jedhee seenayuu danda'a.
hin barbaachisu kun dhugaa rabbiin isinin jedha isin maaliifi mallaqa kee ji'aan qabadhu harka keetti mallaqa kee ji'aan gaafa qabattee jettee mootu yoo ati kalas wanni nama walitti buutullee hin jiru namaanillee waliin geettu jechuudhaati gaaf quqqubii sirriitti namaa wal geetta gaaf quqqubii namaa wal geetta namaa walitti buutaa maaliif hoo jette hiriyaa keetii walitti buutaa fira keetii walitti buutaa yoo isumni jiraate isumoo adaadan jiraatte adaada hoo obboleetiin jiraate situ na seensise gaafsan akkana naan jettee gaafsan akkanatti hin oolu bar kuni waan hin oolamne hin dalaginaa quqqubii irraa fagaadha mallaqa keessan harkatti qabadha warroota saahibummaa akkanaa siin qaban gonkumaa irraa balaaleffadhu maaliif faayidaa takka siin qabu waan ta'eef ati faayidaan kee ofii keetii mallaqa kee kaayattee ji'a 4 ji'a 5 mallaqni baankii irratti illee bareeda na fakkaata kanallee viidiyoo irratti isin hojjedha akkasitti fayyadame yookaan immoo kasaaraa kee hin dalageen kasaaraan kee maani quqqubii maal gochuudha seenuu dhabuudha yoo seente kasaaraa seenta yoo seenin immoo faayidaa kee guddaadha namallee waliin geetu wallahi billahi nama tokkoon waliin geetu ati maaliif wanni kee 500 yoo argatte harka kee galti 200 yoo argatte harka kee galti 1000 yoo argatte harka kee galti kana siin jechuu barbaada kana maaliif siin jedhe kanoonni siin jedhee fi isinin jedheef isinii fi malee ofiif waa argachaa jiru si'i biyya arabaa teettee dafqitee dadhabdee duudi si citee arrabsamtee jibbamtee gaaf malleen ikee bakka hin taanetti badu gaaf malleen ikee tokko haretti baafatu maaltu sitti dhagama quqqubiin ati nyaattee ittiin haftaamii taatu kamaali kuni hin barbaachisu sin jechuu barbaada obboleeyyantii kuni maali fire homaa wanni namaa walitti dhufnee hiriyaan yookiin firaan yookiin waan garagaraati walitti buunu malee waa faayidaa takka nun qabu isin jechuu barbaada obboleeyyantii rabbiin duniyaa teessan keessa barakaa isin haa kaa'u ta argattanis xiqqos guddas rabbiin barakaa keessa isin haa kaa'u kanaan alatti wallahi jechuudha waa faayidaa takka qabu hin jiru wallahi waa faayidaa takka qabu hin jiru rabbiin faayidaa itti nu haa godhu rabbiin barakaa keessa isin haa kaa'u isin jedha obboleeyyan kiyya asumaan jechuudha namoonni akkasuma mudannoo garagaraa qabdan lakkoofsa kiyya asirratti isinii maxxansa na dubbisuu dandeetu kalaa telegiraama fi waastaappii irra guddinaan otoo telegiraama fi waastaappii taate baay'ee bareedaadha jechuudha garuu mootu telegiraama fi waastaappii malee imoon ni ulfaata imoon ni ulfaata akkasii isin jedha ummata qashtii argaa jira viidiyoo baay'ee na barreessaa jirtanii koomentii babbareedaa na barreessaa jirtanii aizosh munaa jabaadhu abshir munaa naan jechaa jirtanii dhugaa 2 galuuf deema baay'ee tanaa galatooma assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh